Saamsaang telefoon namtichi saamsaang kan argate qoratee maqaallee saamsaang jedhee itti baaseeti kan isaati waa'ee telefoona kanaatti gaafatte haga ati barbaadde siima. Maaliif waan keessa dandeettii inni qabu daqiiqaa gamii chaarjiin kun dhumataa yeroo kam gartee telefoonni kun OA maaliif OA wanna hunda isaa maaliif maashina kaayee tachiyaan mutun dhukana kabraa fi tachiin mutun dhukana gartee haga tuquu ati telefoonni kun saamsaangiin kuni wanni dalaguun jechuun hagam yoo ati tuyxe maddi qalamni isaa gartee wanna kana sii kennu kun dhumataallee hunda qoratee irraan bahee beekee lafa kaa'e jechuudha. Namoonni eegasii dhufanii waa'ee saamsaangii kanaa qoratan telefoona kanaa harka 175 beekuun 100 hin beekan. Garuu bar qoratanii bananii hiikanii waan hundallee laalanii qoratan itti naqqaban. Maaliif abbicha beeka. Akkas rabbiin keenya amma subhaanallah Mustafaan eenyu akka ta'e tolcheenna beeka. Yoom dhaladhee maal dubbadhaa maal dalagaa maal nyaadhaa eessa du'aa warra jannataatii warra jahannamii ilmaan hagam argataa hunda fixee harkaa qaba. Beekumsa jechuun isa tana waan tokko gootu keessaayyuu waan ummataa kan ni dalagaa akkas godhattee deemtu kana bar ani isin caalaa beekaa waan beeku san irratti teessan dabaladhee gariin dhaqa jettee tabeettu san beekumsa qabdu san ummataa qooddee namoota waliin deemtu sanii ila kun ogeettee jechuudha. Kana kaa'ee haa guddifnu waliin itti haa daballu. Isinis beekumsa keessan qabeenyaan qaamaan yaadaan itti daballee waliin haa deemnu ittaan. Maal godhuu qabdu daleetam nama uf eeggatee maaliif amma uummanni namni kun jaba waan nuu fide irratti daballee haa jabeessinu burullee waan haara waan gannuu baa jettee si'ala deemu uummanni jechuudha. Guyyuu akka nama gartee bulokkeettidha mana irra kaayee mana ijaaruu kaayee adeemta akkasirraa fedha uummanni. Yoo ati bolokkeetti gartee fakkeessitee kaartoona keettee ati yeroo inni fidee dhagaa gubbaa kaayee koshedhee inni gabbu'e maal abbo kuyyoo jetteen ofii achi keetteetiin akkasitti hayyoon bolokkeetti laastii kaartoonii kaayee uummata hayyoo jettaa takka namtichi mataa hooqatee abbaan uummatu kaartoona fuudhee achi kaayee jira gaaf kan argee miree mee wanni kun dharamuu dhugadhee argee manam gaaf durii dhagaa ta'uu laalee fidee kan kee gubbaa hooqa ammallee kaartoona hunde jechuudha. Eenyu taata silaalee miki jibduu siin jedha gaaf kan. Wanni adda uummata keenya irratti dalagaa jiru uummanni kuni tuffii uummataati bara. Nama jecha isaa hin kabajne jecha isaa ilmi namaa kun barguyyaa qeebalee kalaama kana ibidde arraba kanaan kaati duutu. Isa kanaan kaati qabamtu waan inni dubbate. Ebar wanni ati dubbatte maleekaadhas gubbaa jirtu waan ati daladde maleekaadhas gubbaa jirtu keessi kadhabde kayrii ta'e sharrii. Kaameraan CCTV'n karaa gubbaa dhaaban kun waan ati daladde barrikooddi godha. Wayaatu uffatte karaa ati deemte waan ati tolchite yookaan ati balleessite evidensii sittiin gadiin dhufan jechuudha. Maal jala nama uummata Oromoo warra agartee nu mormitan nu dura dhaabbattanii. Maal isin fayyade uummanni kun waggaa 7 kana? Maal irraa bartan? Kaleessaan eenyu jiraate? Kaleen eenyu jiraate naayi? Ati jirtaa kalee nyaata nyaatte haadha akkasiin ooltaa? Bakka kalee jirtu jirtaa dha si fayyaddi kaleen dhaabare wanna takka isin kaleen si fayyaddu hin jiru kuti. Guyyaan kalee guyyaa qiyaamaataa solitti hin deebitu guyyaa seerra gan qofa guyyaa akkasii akkas goote siin jedhan dabre. Abbaan fedhe namni fedhe yoo ati itti dhuftee gaafate abboo maatii kalee foon dhadhaan nyaanne damman dhunne akkas hin goone kaleen gammanne hin bashannanne jedhi meetti dhaqi. Namchi akka jedhiin dhaqi namchi tokko. Hay bakka kalee dabree siin jedha uumaan aan godhu dhuga kalee akkas godhee dabre sun amma meetii hin jiru. Kalees illee hin jiru inni sun illee hin jiru yookaan nyaadhee uffadhee fedhee haa ta'u siin jedha jechuudha. Kanaaf warri hadha kalee akkas dalagee mi'a dalagu haa jennu jawwee. Kalee akkas dalagee jettu barjawaar waan kaleessaati mormaan jiru hadha. Waan an kalee dalagee naa deebisaa yookaan akkas godha an kalee akkas dalagee maana darbitanii na dhiittanii hin jenne. Hardharraa dubbachaa jirra adda maal harkaanaa qaba maal harkaasii qaba biyyaa maal harkaa qaba. Oromoo waliin nu galchaa jira moo diiguu jira. Hadda Oromoo waliin jira. Waa'ee Oromoo dubbachaa jira. Yamma jawaar immoo Oromoo taatee waa'ee Oromoo kalee jedhu san dalagee san irra jira hadda harkaa qaba.
mee jawaariin waan kalee teenne san akiyyee of duba deebi'e waan kalee sammee abboo mee gannuu fuudhee adda gartee xiqqoo sammuu teenne ittiin boqachiifna jedhee as nuu fidi sii fiduu danda'a hin danda'u maaliif lixeera kaajii jawaaradha bara oromoon amaaraaf tigree balleessuu deemtii jedhee iyyaa jira hadha lidatu ayyaaluu araa kiiloo geennee muummicha ministeeraa goonaa jedhee dhaqee biradha kaayilleen kun bar filanii barcumaarra kaanii filanii barsiiftanii wanni dhumatee jiru baramu angoon jirtee bar jarramu Mustafaa kallee rabbiin jala kaa'e maal jedheen jarri baroomaa harkaan qabdu gaafa abbichuu buufne waliigallaa jettiin jenneenu waliigalle kun hootii muummicha ministeeraallee filanne jettee dhufte lidatu ayyaaluudhaa araa kiiloo kaseenii muummicha ministeeraa ta'uu isaa jechuudha objuun dhoorgani ijoollee dhoqqeen taphattu beekte ijoolleen dhoqqeen taphattu ta baadiyaa yoo taate waan baadiyaa san ta magaalaa yoo taate waan magaalaa manallee qorqoorroo kana gootee ijaartee kushiinaallee bakka itti waa bilchee waa hunda gootee ta baadiyaa yoo taate nama akkasii ijaara ijoolleen tun objuusii of duraa yaaddee jechuudha waan namni dalage haadha abbaan dalage agarte manallee yoo ijaartuun feetee naa taphattu makiinaa kan ijoollee tolchitee lafarra ooftuun garre gariin qawwee fa'aa agartee warqee baala warqee tolchitee galatti hawwii kun ijoolleen suni waan san galgala diigdee biraalitti yeroo warri waame yookaan yoo lafti dhiite diigdee biraalitti maaliif wanta akka bu'aa qabu miti hawwii ka jawaarfaa dalagaa jiran hawwiin jawaarfaadha maal ta'e yoo jenne laala wanni isaan hawwaa turan kalee yaadaa turan hadha kunoo fidanii akka ijoolleen dhoqqee irraa waa daladdee dur taphattu sanitti fidanii nu dura kaa'anii jechuudha nuti akki yaadnu godhuuf deemnu wanni isin harkaan nu qabdanii nu iyyitan waggaa torban kana nuti gartee ittiin qabsaa'aa turre achiin durallee deemaa turre Oromoo araa kiiloo baafnee warruma kalee Oromoo saba lammoota gabroonfate san warra san kenna malee nuti Oromoon biyyan bulchitu usiin jedhan kanaaf Ijiptitti heerumanii Shaabiyaatti heerumanii TPLF heerumanii ori'aa turan ilmaan Yohaannisoota hangoo irra wal dhabdinu balleessuu irra walii galti. Shaabiyaan akkuma qarqarsiitu qonni haaroon biraan jirtu. Hireen Shaabiyaa maal beektani? Bishaan Abbayyaa eebbisee irraa ba'e leencichi Oromoo asabiin nu galchuu deema. Dhagaa gaariitti. Bishaan Abbayyaa guyyaa yeroo biraa taate 15 akkasoo guddate. Eebbifamee inni dhumate ganama san maaltu gala beektani walgayii guddaa mootummoonni xiqqaatte biyya 40 asii walgayii godhachuu deema waa'ee qilleensa adda addaa irratti. Cidha kunillee bishaaniiti gaafa san ifaan uummata sanii ifuu deemu magaalaa Finfinnee magaalaalee Itoophiyaa guutuu ibsuu deemu bishaan Abbayyaati. Warrasii calaa'u gammachuu takka talammataati. Gaafa achi eebbisee ol deebe leencichi Oromoodhaa asabiin fuudhee nu galcha keessatti maal ayyaaneffanna. Guyyaa asab ummanni affaarii dachiin kalee gurguramte as deebitu eebbifannaa jechuudha. Naa qabadhu gaariitti. Achirraa yoo baane hoo gara filmaataati biyyattiin. Rakkoolee adda jirtu qaawwa jirtu tana qulqulleessee mootummaan mariin biyyoolessaa deemu jira. Heerri biyyaa jijjiiramee ka dabalamu dabalamee ka irratu irratee ka jabeeffamu jabeeffamee garamitti deeman ta'ittaantu maali warra hadha biyya tana jeeqe dhiiga namaa gannaqe ummata amantii kutaa gandaan qoode ka akka jawweefa ka biyya keessa jiru gara mana seeraa ka biyya alaa jiru intarpuuliidhaan garagartee biyya galchuu martinuu abbaa murtii abbaa seeraa abbaa halangaa ka sirnaa ka heera biyyaa kabajaa hunda dalagu diijitaala naashinaal aayidii yookaan ammoo faayidaan hojii seenaa insha Allah wanni martuu baatee misooma keenyaa achi baatee Itoophiyaan maal ta'uu deemti biyya namni keessatti miidhamne dharri kijibne hanni feesbuukii fi tiwiitarii fi tiktookii fi yuutuubii fi teekst meseejiin ganda diigduu fi warri gartee akka isiniin baane kun hawwiidhaanii mootummaa buusanii mootummaa ijaaranii guutuun isaaniitu ni dhabama. Itoophiyaan garam deemti? Itoophiyaan waan akkasii gootee waan akkasii teekinooloojii akkasii uumte kana gootee xiyyaara dalagaa jirti saatalaayitii samii darbatte huwwa godaanuu heddii si'alee
Inshaallah rabbi biraa naa qabadhaa jechi Mustafaan Misiniin jedhu kana. Warri hadha lakkaa taa'aa jennee dadhabne kuni osoo gaafa galee nutti mancadhisne akkas goone osoo beektu hin garre takkaa wale osoo natti mammoo hin jiru. Ni bara osoo dhageettu waan takka gootee kaatee bara. Akka jirtu bara akka nama galii ilaalu.